Oduu jalqabaatiin gareen deebii saffisa poolisii federaalaa Dubaay galeetti jiraam. Gareen kun dorgommii deebii saffisaa 2025 Itoophiyaa bakka bu'uun qormaata hojii tooftam haleellaa ergamaa bararsaa VIP marsaa ol ka'aam yaabbachuu fi gadi bu'uum fi ramaddii gufachiisuun kan dorgomu ta'uu ibseeti jira. Bal'ina sagantichaa akka ta'anutti isiniif dhiyeessineeti jirraam. Oduu keenya birootiin dubartiin Oromoo biyya Arabaa dalagataa jirtum jaalallee ishii waliin wal arguuf gara biyyaa yoo galtum magaalaa Finfinnee keessatti jaalalleen isii tarkaanfii irratti fudhatuun lubbuun isii darbiteeti jirtim. Qabrii isii mana keessa godhuun mana keessatti lubbuu isii eega baase boodan biraa baduudhaan turtii torbaan tokko boodan sakatta'iinsa poolisiin Finfinnee geggeesseen reeffa ishii mana keessatti arguun sana booda poolisiin Finfinnee achi baasee gara hospitaalaa geessuun maddeen keenya nuuf himaniiti jirom. Namni kun hanga ammatti maatiin isaallee hin beekamne. Dubartiin tun eessarraa akka dhuftee fi maatiin isii eessa akka ta'e wanni beekame tokkollee akka hin jirre poolisiin eereeti jira. Bal'ina isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Oduu keenya birootiin naannoo Amaaraa keessatti raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii cululuqaa diina irratti fudhatuun oduun gara sii baate ni mul'ifti. Mi'a gurguddaa fi akkasumallee kaambii diinotaa hedduu akka barbadeesses dubbataati jira. Tigraay keessatti gareen Gabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamuun hiriira guddaa geggeessaati jira. Akkasumallee mootummaa yeroo Tigraay obbo Gitaachoo Raddaatiin kan durfamulleen hiriira hin bahinaa jechuun yeroo hedduum Gitaachoo Raddaa irra deddeebiin yoo dubbatan yoo ta'u, garuu uummanni Tigraay otoo asaasan hin dhagahin giddiidhaan yookaan hufnaan hiriira baheeti jira. Kanallee bal'inaan kan isiniin geenyu taham. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Media guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya dhaga'uuf chaanala subscribe gochuu hin dagatinam. Akkasumallee gama peejii Facebook Oxygen Media Network follow godhuu hin dagatinam. Viidiyoon kun illee akka namoota baay'ee bira ga'uuf like, share, subscribe gochuu hin dagatinam. Amma oduu bal'inaan. Oduu keenya jalqabaatiin gareen deebii saffisaa poolisii federaalaa Dubaay galeetti jira. Ammajjii 18/2017 gareen deebii saffisaa poolisii federaalaa dorgommii garee deebii saffisaa United Arab Emirates qopheesse irratti hirmaachuuf Dubaay galeetti jira. Gareen kun dorgommii deebii saffisaa 2025 Itoophiyaa bakka bu'uun qormaata hojii tooftaa haleellaa ergamaa bararsaa VIP marsaa ol ka'aam yaabbachuu fi gadi bu'uu fi ramaddii gufachiisuutiin kan dorgomu ta'uun ibsameeti jira. Koomishinarri Jeneraala Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el dorgommiin kun gareewwan deebii saffisaa Itoophiyaa muuxannoo qabu akka qooduu fi biyyoota biroo irraa akka baratuun kan gargaaru ta'uu ibseeti jira. Miseensonni garee kanam naamusa gaarii agarsiisuudhaan gahumsaan dorgomuun dorgommicha injifachuun maqaa gaarii Itoophiyaa fi dhaabbata poolisii federaalaa waltajjii addunyaa irratti akka guddisan qajeelfama kennuudha jedhaniiti jiru. Ameerikaa fi Chaayinaa dabalateem gareewwan 120 oliif biyyoota 50 kan hirmaatan ta'uun ragaan poolisii federaalaa irraa argame ni mul'isa. Oduu keenya dabalataatiin intalli Oromoo biyya Arabaa dalagataa turtem osoo maatiin isii hin beekinii fi firoottan isii hundumtuu hin beekin hiriyyaa isii kan jaallattu wal arguuf gara biyyaa deebitem. Hiriyyaan isiitis akkuma nama tokkotti booleetti eegee fuudhem gara mana isaatiin galeeti turem. Manni inni galullee mana kiraati turem. Uummata mana keessa jiru osoo ittiin argisiisin dhoksee gara manaatti galchuun isaa beekameeti jira. Intala tana eega gara manaa galche boodan nabsee isii baasuutu dhagahamem. Gocha suukanneessaa tarkaanfii keessa deebii hin qabne eega irratti fudhatem mi'a akka warqii mormaam, warqii gurraam, warqii harkaafim mi'a gaggaarii birrii gurguddaatti gurguramu hundumaa waan isheen biyya Arabaatti fiddee dhuftem meeshaa isii fi birrii hundaayyuu eega irraa saamem iseellee lubbuu isii achitti balleessem qabrii isiillee manuma keessa godhuun dhagahameeti jira. Eega mana
mana kana keessatti ajjeesem achi baduuf yaalii yeroo godhuttem ID mana ittiin kireeffatem warra manaa irraa kooppii gaafatee fudhatuun isaa ni yaadatama. Akkas jechuun kooppii isaa irraa fudhatem maatii kiyyat biran deemam garuu ID tuna jalaa badem ID kiyya irraa kooppii godhadheen isiniif deebisam kooppii kiyya isa duraa isin bira jiru naaf kennaa jechuun itti gaafateeti jira. Kana booda warri mana itti kireesselleen kooppii isaa ni kennaniifim. Sana booda achi deemuudhaan safara jijjiirratee mana qollofee eega deeme boodan torbaan tokko boodan warri mana itti kireessee gurbaa kana eeganiiti dadhabanii gurbaan balbala hin banu maaliif hin deebine jedhanii eeganii dadhaban boodan torbee takka boodan foolii wayii mana keessatti argamu eegalem. Maaliif fooliin kun jedhaniim isaanilleen balbala kana bananii seenuu sodaatanii seerri waan hin eeyyamneef balbala mana namni tokko kireeffatee bananii seenuun hin dandahamu tureem akka seerattim. Kanuma isaanilleen gara poolisii Finfinnee deemaniim sakatta'isa akka taasisu taasisaniiti jirum. Informaationa kana hundaa'u eega kennanii booda poolisiin Finfinnee dhufee mana kana sakatta'ee balbala kutee eega seene boodan reeffa mucayyoo intala Oromoo achi keessatti argeem. Mucaan gocha kana irratti raawwatee sabaan nama maaraa tureem. Kanuma wal qabatee mucayyoo kana fuudhanii gara hospitaala geessanii qorannoo irratti eega geggeessan boodan dhuma irratti guyyaa lama dura baankiin kiraa manaa kan inni kaffaleem ragaa argataniim. Ragaa kana wabeeffachuun lakkoofsa inni ittiin kaffale kanam teelee dhaqanii eega baasan boodan GPS'n hordofuu eegalaniiti jirom. Kana booda ragaa GPS'n kenneef wabeeffachuun nama kana safara inni jiru deemanii iddoo inni dhugaa jirutti poolisiin federaala to'annoo seeraa jala oolchiteeti jirti. Guyyaa kaleessam ammajjii 17 gara mana jireenyaa isaa fidanii bakka mucayyoon sun itti duuteetti fidanii akkamitti akka ajjeese fi maaliin akka ajjeese maalirra dhaabbatee akka ajjeese hundaa'um viidiyoolee waraabaa gara mana isaa geessanii sana booda gara mana hidhaa deebisaniiti jirum. Oduun gara siibaate akka mul'istutti nama kana hanga ammatti dubartii kanaam akka abbaan ishiitiif haati isheelleen hin mul'atintu dubbatamaa jira. Maatiin isii ammallee waan isiin irra jirtu tokkollee waan beekan hin qabdum. Maqaa isiitii fi akkasumallee naannoo isii akka arganneen jala buunee qoranneem kallattiin kan isin biraan geenyu taham. Nama kanallee hanga ammatti murteen tokkolleen akka irratti fudhatame hin jirrem yeroon gama seenuu dhaqqabdeen mul'isti. Oduu keenya dabalataatiin Tigraay keessatti hiriirri guddaan geggeeffamaati jira. Gareen Gabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamuun guyyaa kaleessaa ajaja mootummaa fudhachuu diduun hiriira bahuun isaa ni yaadatama. Bulchiinsa yeroo Tigraay kan turan Geetaachoo Raddaa hiriirri kun akka hin geggeeffamneef murtee dabarseeti ture. Garuu murtee isaa didaniim gareen Gabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamuun hiriira guddaa guyyaa kaleessaa geggeessaa turuun isaa ni yaadatama. Kanumaan wal qabatee mootummaan hanga ammatti waan tokkollee deebii waan deebiseef hin qabu. Hiriirri kun maaliif akka bahameef maalitti akka bahamaa jiru maalirratti akka dhaabbatu hamma ammatti wanni beekame hin jiru. Oduu keenya xumuraatiin waraanni raayyaa ittisa biyyaa naannoo Amaaraa keessa socho'u hidhattoota faannoo irratti tarkaanfii olaanaa fudhachuu beeksiseeti jira. Meeshaalee waraanaa gurguddaa fi kaambii waraanaa naannoo faannoon itti gurmoottee teessu hundaa'u barbadeessanii to'annoo raayyaa ittisa biyyaa jala akka galtee himaniiti jiru. Magaalota faannoon keessa socho'aa jiru hundaa'u to'annoo raayyaa ittisa biyyaa jala akka ooltes guyyaa kaleessaa eerameeti jira. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Media guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatuuf fuula chaanaala Yob Oxygen Media subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumallee viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'uuf like share gochuu hin dagatinaa. Affeerraa kennam sagantaan keenya kanarraa asumarratti kan goolabamu taham sagantaa keenya kan birootiin amma walitti deebinutti nagaa taham.